Gaafa biyya jirtu jaalattee beektaa homaa garuu. Niin beeka jaaladhee beeka mindannoo eennaal dingaayina inni. Okay. Takkaan dubbannee miidiyaa irratti waan kana ibsaan. Okay mee gaafa akkami mee nu taphachiisti waa'ee jaalala sanirra. Yaada qabdeerti yeroo sananii kutaa torba baradhaa. Kutaa torba. Wait. Maqaasii dha'uu dandeettaa? No jechuun dha'uu hin danda'u. Garuu isiin yoo agartee hin beekti. Heerumte moo hin heerumne amma yoona? Hin heerumne boo. Video kanasii fi har'a galatoon ijaabuudhaan jedhu ibsaan hagammaa si jaalata. Okay, itti fuf. Ati ammoo sirnaan dhageeffadhu mucatti. Si jaalata. Goe. Situ isi. Intalli hin heerumne jechuun yohoone yeroo san hin jiraa miti. Akkana mucattiin awwalan waa'ee isii himuu waan hin barbaanneef malee yohoone nikaa godhattee amma nikaa raawwee malee. Okay. Like yeroo sanitti nikaa godhattee turte. Ayyee. Amma dhiisettee hojjaan bahan malee. Naa akkasiin jira jaalala irraa lagamee hin ture akka malee hedduu takkaan jaaladhee ni dhugumatti. Ilmi dhiiraa waan jaalatu jechuun kijima ni hin beekaa jaalala na qabeera. Hin arganneeni. Sababa kanaan. Gara ijoollee waan walumaa gala jaaladhee hin arganne jaalatee na beeku. Aizoon brother. Razan, aizo wandimme. Aizo wandimme.